magale somde avangeza nini sinagarta nini sinagesa tenamae tenamae jen haqqafatti qulfoo ishii sirxee keessa jaalalli kee hama hirribaana kaasa fore gara keessa sadulle garda de da hin barbaadu taanaan damma kiyya maarra koo qabare jetteeti mudhiishi keessa baafatteeti kana guufara saarratti rifeensa filatee irratti akkana gootee laatti subiru beekesa wada yeduve amagale yo jafe wasase dindil bae gudu ya magale yo sette abase jille fi artuma loko warailu damma damutiya ya tawarra kallu jille fi hattuma loko warailu damma damutiya ya tawarra kallu jedhe yowellisan wellisu gara saba oromoo godina addaa kamisee yaadaan imaluun keessan hin oolum Siobson dadhabe mukati yaada dhankabame mukati maaf warra walloo kaastee yoo jettan oromoon akkuma bal'ina lafaa fi baay'ina saba isaa aadaa lakkoofsaan hagammaatti lakkaamee bira hin gaamne hedduu qabam har'aaf aadaa oromoo kamisee haa ilaallum tenamu allayyo keerubi kollash keedumeessa tenamu dubra mudhii sonsa kan sanbatee keessa oromoon kamisee aadaa oromoota biroo irraa adda isa godhan hedduu qabam mee aadaa oromoo kamisee keessaa aartii muuziqaa yeroo cidhaa sirbamanii fi sirnoota cidha keessatti mul'atan irratti haa xiyyeeffannu. Ya salam ya lesa wane jana kartu gorane nagesa drama tenamu ya salam ya lesa faja goti doni barke satenamae tenamu ya salam ya lesa ya magaba goda Kula dura ta'anii tennamoo jedhanii yeroo tennamoo jedhan san deete isaan yeroo dhufan sarganyuun sun dhufanii hin ta'anii yeroo seenanii nyaatanii waan san deete ishii fuudhanii manatti galchanii baada fuudhanii manatti galchan san akkuma sana guddisaa dhufanitti baada ishii mana gabbaatte hoddisa fudhatee galaa jecha. Teenaamuun shamarranii fi dargaggoota gidduutti sirbamuudhaan yeroo cidhaa dargaggeessii fi dargaggeettiin walirkaa fuudhanii jaalala dhugaa jiruu fi jireenya dhiiraaf dubartii gara fuula duraatti tokko taayisan aartiidhaan barsiisum sirbi kun qe'ee warra intalaatti kan sirbamu yoo ta'u mucayyoon heerumtu hiriyoota ishee yaamtee kan jaallatte faarsaa kan itti heerumuuf adeemtu immoo arrabsuun aadaa waan ta'eef teenaamuudhaan arrabsitim qe'ee warra intalaatti shamarreen heerumaaf qophoofte yoo nama jaallatte faarsitu ya salam ya lesa nini sinagarta nini sinagesa tenamae jen inni jaallatame immoo akkas jedhee deebisaafim warri dhiiraa immoo ya salam ya lesa nufi hineerumta nana esa keessa tenamae jedhusa hiriyoonni gurbaa fuudhuu immoo walitti tuuta'anii sagalee gammachuu fi dhaadannoof keessaa qabuun yaa haahoo jechaa akkasiin sirban. Harka
gana le sadu le na kana ti jadi fore gara ke sa le sadu le karda de da le oro ve motolo yamane le ko gadu ke nya sharam ni ke sani yamba baro baro sadu le na sadu gana damoya dama damaya dama damaya dama damaya dama manga kabate damaya dama senagari gaba damaya dama ya garaja late damaya dama naraja fe une yamaya dama kunu malkaj ile damaya dama pani batam fero damaya dama damuli maleza damaya dama fero rabbi jare damaya dama damuli yogeza damaya dama mama galan ile damaya dama bondu janan ile damaya dama tafago dam doba le ore vilinjar jarin pesa le ore vilol jole thenya dizadu le bonjum dikesa yamba baro baro zadu le na duga le dargo injar jari le ore vi wanje tu lalta le ore vi walo mirga demu dizadu le virgara gaishe yamba baro baro zadu le na duga na gara galgala guyyaa cidhaa hiriyoonni ishee akkas jedhanii sirbuun. Magale shage salam lesa kuwa dengo dana ya magale gana la mangeza magale shage salam lesa kuwa mani magale somte fankesa ne ya magale somte fankesa na te thi mo bete ya magale somte fankesa magale shage salam lesa ne amagale werwere nabara na senga de guru amagale sewalge tenesa walge tengo bole amagale magal bada kesa nutuwa zade amagale kalonjina kesa lunjine abado ya magale soberu bekeza wada yeduve ya magale yojafe wasase dindelba egudo ya magale yosete abase haga sa'a saddeet hanga sagalii muka taphatan jecha uummanni ijoolleen dargaggoo shamarran keenya sun jechaadha. Kunuunfuu yeroo isaan inni taphatamus yeroo birraa fi yeroo hunda jettee watti fuudhaaf yeroo ni jiru shamarranii fi dargaggoo wal ga'anii sirbatan taphatan jechuudha. Sirroonni lamman miinzota isaanii waliin guyyoota 15f mana abbaa intalaa turanii gara mana gurbaa adeemuun sirna qulfoo raawwatan. Ani maqaan kiyyaa Inaalam Sa'iidin jedhama. Kun saba Oromoo Walloo keessa magaalaa Kamiseetti sirna qulfoo kan ittiin adeemsifamudha. Egaa sirni qulfoo kun as seentanii yeroo laaltan kuni boraatiidha. Boraatii. Intalli takka heerumtee gara mana ibsaa yeroo deemtu kana qabattee deemti. Kanarra rafti. Shamarran Walloo nuti dhadhaa dibannee haada kanaan tumnee kanaan walitti maknee dibanna rifeensi keenya yookaan dhadhaan keenya akka wayaa kan biraa kan jalaan balleessine morma keenya sirra ifnaa jechuudha. Kan biraa immoo as keessa yeroo dhufte sirni qulfoo kuni yoo humna qabaate ji'a lamaaf kan as keessa turu. Hoo humna isaa haga ta'e tokko hin eeyyamne ta'e ji'a tokko. Sanaa gadis immoo haga torbee lamaatti. Kana keessatti shamarranii fi dargaggeessi wal arganii sirba aadaa ni sirbu. Innis isheedhaaf waan sirbu qabaa. Jaalala isaa akkamitti akka ibsatu isheenis immoo isaaf jaalala isaaf qabdu ibsatti jechuudha sirbaan. Sirna qulfoo kana yoo raawwatan sirba jedhanii sirban qabu.
mana keessan jala anaa gangalattee guduunfaa jaalalaa achitti naaf hiikte akkana jechaan kee giraana gabbaate ni dhuftamoo haftaa yoo milkoofte mooraan badhaadhaadhaa irraa jalli dikee ani sin jaalladha dheekkamee abbaan kee baksaan dhangala'ee midijjaa jalaanii eeboo lafa kaa'ee lole shootalaanii ni dheerata malee shomboqqoon waan dhalu sin jaalladha malee waa sifaanan galuu sifaanuman galaa waan dhale haa dhalu jedhanii wal harkaa fuudhanii sirban. Haqqafatti qulfoo ishii sirxee keessaa jaalalli kee hama hirriibaa na kaasaa jetti. Inni immoo boru qayyageessaa qulfoo wal agarraa beellama siif qabe hin hafina daraa jedhaan. Baaraan baaraas qabde anarra darbadhu jaalalan siif qabu dhokseensitti madhaa jetti. Akkanatti sirba kanaan sirbiti jechuudha. Gama hiriyaasaatiin immoo gaarayyuun kee akkamii siif lata? Ulee jiidhaa baattee eenyuunsaa sodaatta gaala boquu dheeraa kan sibiila seeru sabbata kee wayya kan mudhiirra oolu kan mudhii alangee ilaalaa xaahiri jajjabaan fudhatee laafaan ija hire jedhanii faarsan. Karaan immoo yeroo dhuftu kun kan akkanatti kanaan uffifame halkan warra misirootu keessa bula guyyaa immoo warri hiriyaa lamaan jaalallee lamaan yookaan immoo gaarayyuu kan jedhamu sirni gaarayyuu gaggeeffaman biratti sirni gaarayyuu kun as keessatti kana keessatti kan waliin taphatanidha. Intalli takka jaalallee jaalatu kennaa kennitullee qabdi. Kennaa sanillee amma sun agarsiise baay'ee waan toluuf kennaa kana sinii laadha. Mee damma ta'u mi'a gurraana alaadhu jedhaan dargaggeesse yaadamma kiyya mi'i gurraana jalaa dhumeera jettiin yoo isa hin barbaanne ta'e hin barbaadde taanaan damma kiyya maarra koo qabaree jetteeti mudhiishii keessaa baafatteeti kana guufara isaa irratti rifeensa filatee irratti akkana gootee laattiif kana jechuun maali ani sin jaaladhaa naa beekii kan jedhu ergaa dabarsaa jechuudha. Yeroo as dhufte immoo kun boolla qayyaa jedhama kan shamarran walloo warri heeruman kan aarfatanidha. Aarri kun muka kanarraa kan falaxamu kun iddoo itti qoqqoodameeti falaxaniiti muka kana hin aarfatan jiidhaasa akkuma qotamee dhufeeni gabaarra bahaa gabaarraa bitamee hin aarfatama jechuudha. Ergaa wanti kun bareedina namaatiif baay'ee kan namatti toludha kan shamarran bareechuudha kan qaama namaallee jabeessuudha. Shamarran ta'ee shamarran hin heerumnetu itti fayyadama kan siin jedhe nu biratti namoonni guguddoon ni aarfatu qayya kana halkan yeroo hunda aarfataniiti hirriba rafu. Intalli jaartiin waggaa 60 fuulishii akkanatti walitti hin deemu warri qayya kana aarfatan jechuudha. Akkanumatti fuulli isaanii ni beeksisa jechuudha hin daawwatama jechuudha. Erga aadaa keenya kana fakkaata. Ya magale werwere nabara nasenga de guru ya magale sewalge tenesa walge tengo bole ya magale magal bada kesa Nutura zade ya magale kalonjina keza lunjine ya bado ya magale subiru bekeza wada yeduve ya magale yo jafe wasase dindurba egudo ya magale yo sete abase Guyyoota 15 booda sirna dhiqaa adeemsuun dhirsaa fi niitii ta'uun isaanii mirkanaa'e. Kana booda bu'aa bayii jiruuf jireenyaa gammachuus ta'e gadda waliin qooddachuu eegalu.